mata dureen albaaba kiyyaan duraati irree albaaba gimmaashee mata duree isaa maal walii gallaa'edha. Maal walii gallaa'edha. Amma immoo mata duree isaatu qayyarame. Xiiqii hin danda'edha mata duree isaa. Xiiqeffattu waan deesse. Xiiqii hin danda'u. Xiiqii hin danda'edha mata duree isaa. Nama ngoon hin qabdu baay'isee. Dura maal jedhaayyuu? Maal walii gallaa'edha dura. Walii galuu hin dandeenye ka. Waldinne miti walii galla jennaani walii galla maaloo walii gallaadha mata dureen isaa amma immoo xiiqii hin danda'edha. Shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti. Shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti. Jarattiin diddee dhoowwii falmadduuti. Nafxanyaan diddee dhoowwii falmadduuti. Shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti. Shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti. Jarattiin diddee dhoowwii falmadduuti. Jarattiin diddee dhoowwii falmadduuti. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa har'as keessummaa biraatiin walitti deebinee jirra. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaa jenna. Shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti. Tokkummaa Dachaasaa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan isin. Ayyee mee tokkummaan dura mucaa eessatii har'a eessa garamii baatee gara istiidiyoo keenyaa dhufte mee dura eessatti dhalattee guddatte? Aartii kee deebinee irraa haasofna. Ani godina Shawaa Lixaa aanaa jiree ganda dhaamuttu iddoo addaa Doobbii bakka jedhamutti dhaladhe. Mucaa Shawaati. Ayyee mucaa Shawaati. Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa. Amboo. Asuma jiree Amboodhuma jala. Okay, Amboo. Godina Amboodha. Godina Amboodha. Ayyee baga nagaan dhufte sin jenna. Egaa weellisaadha. Gara weellii dhufuu keetiin dura maal turte yookaan immoo akkuma nama kaanii eessa turte? Yookaan qonnaan dabarsite moo barumsaan dabarsite moo sanas nutti? Ani gara aartii kana dhufuun dura 2013 waraanan deeme. Okay, waraanatti makamtee turte? Waraanan deeme waraana mootummaa federaal poolisiin deeme nan leenjee xollaa itti achi leenjee gaafan bahu asii Afrikaa biratti waan 57 gara marii Afrikaa biratti Musaa Faaqii ajaa'ibii isaan dhufe. Eegumsa isaan dhufe gaafa isa eegee maal jedhu naannoo ji'a ji'aamu akkas tureen komaandoon leenjuu deeme. Boonetii diimaa kaawwachuudha. Yaa nan diimadha jedheeni. Nallee gurraachan turee diimicha dabalachuufin dhaqee gaafa sankaa diimachuuni. Addaachuun isin jira diimachuu bira jedhee nagee gaafa naquu achitti chaalenjii baay'ee jira. Waan guddaatu jira waraana jechuun baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Ta'uufis immoo baay'ee kaka'umsarree hin qabun ture duraanii nan jaaladha garuu waraana gaafan arge. Yeroon argetti nan dhiyeessa qofa nan dhiyeessa yeroo duraa nan dhiyeessa garuu nan ta'a jedhee nan yaada garaatti. Adumaan akkas godhuu gaafan asii komaandoo kana deemuu nan leenjee nan bahee gaafan bahu as kolfeen dhufee kolfeedha middibiin arganne middibii gaafan argachuu didu asalxaanyii malammalamuuf eenyuun deeme as Afrikaa biratti malammalamuuf gaafan deemu muyaalee gaafan deeme muyaalee nan deeme muyaalee ji'a lama wayii leenjisee ijoollee wajjin leenjisee achis natti hin tolle waraanatti deebi'ee waraanatti gaafan deebi'u. Hojii gallakkiseen bakka aartii dhumatti fufuunaa wayya jedheen aartiitti fufe. Achuma keessarree aartii yaaleen ture. Maarshi baandii fa'aa hin qabanii jarri gara siyyaallee gisee isaan bira jirtu moo haalli hin mijan? Maarshi baandii hin qabani. Qabu turan. Maarshi baandicha keessa yeroo masalxanyaa jiru akkuma dura dhaqeen nan sirba maarshi baandii yeroo dhufe masalxanyaatti nan sirba weellisaa fidatanii dhufu. Weellisaa tokkorree baay'een isa galateeffadha Oleeraa jedhama. Mucaa Geencetii. Oromoodha federaalaa na gargaaraa ture baay'eetti. Ijoolleen tawazaawaazin isa bira faanaa jiran irree maarshi baandii keessa warra jiran na gargaaraa turan akkan achi galuuf isaan bira. Garuu galuuf immoo waatu jira mitiire waatoo jala waatu jira jedhu. Anilleen guutumaan guutuu waraanumatti fufeeni achuma keessa waraanumatti fufeeni alumaan akka na gargaaraniin sponsora naa ta'an barbaade.
namoota akkasii kana barbaadeen achi keessa gaafan gaafadhu hin danda'amne ani garuma aartii kanatti karaa mataa ofii kiyyaa ofitti fudhadhee gale. Jettee gadhistee sokkitee sana booda gara guutumaa guututti gara sirbaatti deebite. Kara sirbaatti hin deebi'e. Baay'ee bareeda. Akkamii waraana keessa turanii gara sirbaatti dhufuun xiqqoo chaalenjiin qabu yeroo tokko tokko waraanni siireesidha waan siireesii gaafata yookaan immoo disipiliiniin waan baay'ee jira akkuma dura kaasne difeensis haa ta'u federaal poolis kamis haa ta'anii wanti mataa isaanii qabu poolisiin naannoos maarshi baandii ni qabu muuzishaan illee baay'ee qabu haa ta'uti garuu waan sanaan wal fakkaatu qofa akka hojjetamu barbaadama yeroo baay'ee. Ati achi baatee miirri kee akkamitti sirbi amma baaste kun fakkeenyaa sirba warraaqsas ni fakkaata. Miira san keessaa ba'anii ofitti deebi'uun waan barbaadan hojjechuun akkam chaalenjiin qabu. Chaalenjiin qaba beektaa. Nuti amma aartii yeroo hojjennu aartistii dhumti amma jiru waa sadiif hojjeta beektaa. Tokko faayidaaf hojjeta, tokko beekamtiif hojjeta, tokko uummataaf hojjeta. Isuma san ta'eeti beektaa amma uummata kiyyaa yeroon achi keessa jirutti na gargaaruu didanii muuziqaan hojjedhurree muuziqaa addaan ture muuziqaa uummataan hojjedha uummatuma kaka'umsa uummataayi uummatuma hojjedhan ture gaafanii shaggar finfinnee kana laalu waa'ee shaggar finfinnee kun baay'ee dubbatamte yeroo 2014 keessa. Baay'ee dubbatamtee baay'ee waa'ee shaggar finfinnee waa'ee shaggar siitii kanarratti waan baay'ee ture yeroo san muuziqaa kana hojjedhe malee chaalenjii irree hin qabdi chaalenjii akka qabu maali anaaf si miti eenyumtuu hin beeka chaalenjii hin qabdi siireesii ati jetti siireesii akkuma siireesii ta'etti anillee uummata eenyuma wajjin kolfeen taphadha ani garaa kiyyas garumatti eenyu jedha malee eenyuma wajjin kolfeen taphadha yeroo baay'ee garuu odumaan muuziqaan hojjetin dura keessa koo jira kennaa waan xiqqoo nan qaba anillee nan qaba ofiin hin jedhu namatu naan jedha hin qabda kennaa akkasii baay'ee qabda naan jedhu isteejii hojjechuun jaaladha isteejiin hojjedha baay'ee sirba caalu baay'ee isteejiin hojjedha sirba caalaa daggafaafa sirba caalaa bultumee kan afaan hojjedha geerarsa baay'ee boodarree irraa si geerara geerarsa. Geerarsa baay'ee dandeessaa? Geerarsa nan danda'a anillee nan danda'a ofiin hin jedhu hin jaaladha. Nan jaaladha. Nan jaaladha nan danda'allee ofiin hin jedhu. Nuti booda nan geerara jetteerta. Haa ta'u ishii ergasii asoo sirba kana gaa ergasii achi baatee hojjette gaa sirba waa'ee shaggar finfinnee an jettu kana. Shaggar finfinnee achi ba'een hojjedhe. 2000 meeqa hojjetameen? Muuziqichi kan qindaa'e 2000 fi yeroo dhuman achi ba'u akkuma achi ba'een as laaftoo ture laaftoo kifla katamaan ture waradaa 12tti. Okay achi hojjettaayyuu? Achin ture anan hojjedhu middibiin kee achi ture yookaan immoo boolee ture achi dhufnaani bushooftu wal deebinaan eenyu wal deebinaani wallaggaa wal deebinaan eenyun ture boolee ruwaandan ture ruwaandadhaa asalxaanyii san deemee kuman deebi'e manaamana achitti hin deebi'e fatakiyya manaamana fudhadheen iddoo hojii hintsaa wayii hojjisiisu waradaa 12tti akka kontiraaktarii tokkotti eessumni kee kontiraaktaridha. Eenyu isaa dhaqee achi hojjisiise gaafa kana isa biran tura. Maali qaama aartiin kun baay'ee si kaasasi eenyudhas beekta. Amma beekamti argatutti waan baay'ee si barbaada chaalenjii maallaqa si barbaada nama si barbaada maallaqa irra nama si barbaada. Amma muuziqaan keessan haallamni ture garuu gizee san achiin ture. Maallaqa qabadheen ture nama guddadhuun ture yeroo sanii karaa aartii garuu ani keessi koo aartiidha bakka achis taa'ee aartiidha ijoollee bira nan deema ijoollee wajjin yeroo kilabii hojjetan muraamna kilabii nan deema isaan bira yeroo isteejii hojjetan nan laala isteejii irree kilabii achuma taa'ee immoo dhaqeetoo osoo eenyuun jedhin dhaqeetoo doon viidiyoo tokkoon hojjetin isteejii hojjedhe kilabiitti ijoollee waliin deemetoo gaafan akkas godhuu achuma taa'ee inni immoo isumni koo sin gargaaraa dhiisitoo aartimatti godhinaan jedhe. Sin gargaara naan jedhee aartitti godhinaan jedhee inni illee xiqqoo chaalenjiin hin tollee fi na gargaaruu hin dandeenye hojii hundi itti baay'atee hojiinis xiqqoo itti muddanii manaamana hin dhiisanii ani ittumaan fufee baay'ee nama nani baay'ee galateeffadhu eessuma koo Seesaayii Magarsaa jedhama injiinar Seesaayii Magarsaa jedhama baay'ee nan galateeffadha beektaa na cinaa dhaabbata
baay'ee yaadan maallaqaan waan hundaan bakka yeroon ani waraana keessatti itti turre yeroon eessa turetti kan na barsiisan yoo turan isaanuma. Mee waa'ee sirba kee sirba biraallee sanaan dura albama gimmaasha hojjedheen ture naan jette hin hafee inni? Albeema gimmaasha hin hafne hojjedhee nan qaba. Eebbisaa gaafa guyyaa 22 ture. Bara kana gaafa yaadannoo Hacaaluu ture. Anillee gaafa sanbataatti qabadheen gaafa sanbata yaada gaafa 23 qabadheen hoteelli qabamee jennaan uummata immoo gaabillee uffiseen ture naannoo gaabii 33 birrii guddaatti baasin bakka waan guddaatti baasin hojjedhee gaafa hojjedhee dhiibba san eebbisiisuudhaaf albeema gimmaasha kan eebbisiisuudhaaf ka'u uummanni dhufee anillee dhaqee achiin jira. Riif uummanni seenaa jiran hoteela gaafa seenaa jiran dhufanii na qabani. Achi hoteelissa keessaa dhufanii na qabanii eeyyamsiisne jedhanii eeyyamsiisin jedheeni suuratti qopheessite suura maalitti jedhanii suura Hacaaluutiin jedheeni hin danda'amu jedhanii kaan Hacaaluu saatii sanitti waan inni balleesse hin beeku keessattuu kanan qabameef suura Hacaaluuti. Suura Hacaaluu guyyaa yaadannoo isaatii anuma faanallee ijoolleen uffata Hacaaluu uffatan qabamanii turan mana hidhaatti. Waxabajjii 22 ture. 22 ture. Dhufanii turan ijoolleen uffata uffatanii ji'a tokkoon dura jechuudha. Eeyyan ji'a tokkoon dura ture. Ijoolleen uffata uffatanii ani dhugaa dubbachuuf yoo ta'e eebbisaanii baay'ee kanan chaalenjii waan guddaa jedhee qopheeffadhee taa'e ani garumaan isinumaan miidiyaadha walitti qo'annamuun dhabe. Guyyaa san maal ta'eeti suura Hacaaluu kun kan dhorkame jedhee yaaduma akka kootti dhageettis qabaachuu baannu dubbiinuma kana maal akka ta'e namoonni gaafadhus na wallaale immoo. Namoonni gaafadhus na wallaale iddoo biraatti hin kabajaa turanii hoolotuma irratti hin kabajaa keellatti dhoowwame uffatichi. Uffannaa Hacaaluu suni kan naannaa keellaa sanitti hin dhoowwame. Naannaa sanitti namni uffatee zooruu shaggarsiitii jedhanii uffata Hacaaluu shaamishii namni uffate homaan qabu ofirraa baandiraa garaa garaa hin qabu. Homaan qabu suuricha na qopheessan hin qabu. Balaan itti dhameeyyuu akkasii. Suuraa jee maal kennaa maal qopheessiteedha eeyyamsiistee naan hin jenna suur kennaa maal qopheessiteedha suuraa Hacaaluutiin jedheen fidii kottoodhaan fuudhanii deemu mana sirreessa na galchanii gaafa qidaame isheen gaafa sanbataa ba'e. Sagantichi nafee? Hin hafee jechumaan hafee anallee baay'ee na dhukkubee ture. Yaadannoo wayiin qaba ture beektaa muudannoo qaban ture muudannoo sanii wal qabsiisee nan aaree baay'ee naaree mana hidhaa keessa yeroo ta'u na dhukkubee marfee meeqaa naannoo marfee 3 moo 4 akkas waraannadhe marfee 4 waraannadhe. Na dhukkubeen ture of wallaalee ijoolleetu na baatee kan namaasaa ture nan jeeqame sammuun koo na jeeqame baay'ee bakka nama achi dhufe sanii nama dhufee gale san tu natti dhagahame namoonni achitti argaman namoota bakka baay'ee asii naannoo Qaalitti kanarree Oromiyaa biiroo kolektiraakshinii keessa warra hojjetan dhufanii turanii warroota akkas akkasii kan hoolota irraa irree namoonni baay'een karuma biraayyuu kana namoonni baay'een dhufanii ture namoota sallaaleen nan jeeqame namoonni sun nama akkasii yoomuu qabachuu hin dandeechu immoo bittaatti deebitee nama qabachuudhaaf ammallee garuu sagantaa qindeeffadhee jira amma booddee isa boodduman sii jedha jedheeni sagantaan qindeesse kana waan akkasii san ture nan qabame isa duratti garuu mudannoo qaban ture mudannoon dura qabu santu na aarse beektaa isa naaree. Baay'ee chaalenjii keessa dabarte egaa chaalenjiin boruuf nama cimsa. Waan hundaafuu inni guddaan harka kennuu dhiisudha gara fuulduraatti deemudha. Sirbi kun yoom gadhiifameettee? Sirbi kun idaarii keessa gallakkifame. Baruma kana jechuudha. Baruma kana idaarii keessa gallakkifame. Maali yuutuubiitu walii gadi ni jala oofaa ture. Muuziqaan adiidanii yaa'u hin sodaata yuutuubiin nu jalaa qama jedhanii sodaatanii. Shaggar Finfinneen biyya abbaa gootii nafxanyaan diddee dhoofi falmadduutu jedha. Indidanii nan qayyare eenyu sarree ganna jalaa wayii ture kwaalitii isaa naamni eenyu numti sagalee numti eenyu isaa baay'ee irree laallamne muuziqaan xiqqoo isarraa jennaam ulana sirbicha akka itti nu galchu editarri keenya shaggar finfinnee biyya abbaa kootii mee xiqqoo of qabbaneessiti irraa nuuf kaasee hamma tokko hamma yaadattu. Hunduma ishiitu na yaadadhaani tana. Muraasa nu jedhe. Shaggar Finfinneen biyya abbaa kootii shaggar Finfinneen biyya abbaa kootii jarattiin diddee dhowwi falmadduuti nafxanyaan diddee dhowwi falmadduuti shaggar Finfinneen birbirsa goorooti shaggar Finfinneen caffee araaraati shaggar Finfinneen biyya abbaa kootii nafxanyaan diddee dhowwi falmadduuti
fardi keenyumaa dhaloonni ndeeffata fardi keenyumaa dhaloonni ndeeffata innarreen nufee maffarda yaabbaata innarreen nufee maffarda yaabbaata. Shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti jarattiin diddee dhawwii falmaddooti jarattiin diddee dhawwii falmaddooti shaggar Finfinneen birbirsa goorooti shaggar Finfinneen caffee araaraati shaggar Finfinneen caffee dorsaati shaggar Finfinneen urufa boombiiti shaggar Finfinneen qe'ee shubbooti shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti jaratti gadheen armamaan wooti yoo ishiin diddee dhawwii falmaddooti yoo ishiin diddee dhawwii falmaddooti. Fardi keenyumaa dhaloonni ndeeffata fardi keenyumaa dhaloonni ndeeffata innarreen nufee maffarda yaabbaata innarreen nufee maffarda yaabbaata siidaan gootota lafarra dhaabbaata siidaan gootota lafarra dhaabbaata. Baay'ee bareeda. Kana keessaa maal keessaa hambistiree amma yeroo lammaffaa irratti moo waan ta'e irratti keessaa wanti hin baase jira jetti. Yaada kana qabateetuma jira moo kwaalitiin gad bu'ee yeroo jettu maaloo dhabansa? Shaggar Finfinneen biyya abbaa kooti nafxanyaan diddee dhawwii falmaddooti jecha nafxanyaa jettu san keessaa baasee jedhani. Isheen anis baasu laa isheen hin baatu dheetuma ani baase jechittiin ani baase ani muuziqaa kiyya keessaa baase rakkoo hin qabdu muuziqaa ofiin hojjetamne uummataaf hin hojjedhe akka uummatatti dhaga'amtu baasee gallakkiseeraani jechittii baaseeraani garuu isaan maqaan isaanii sun hin baatu maal goonare ani manatti muuziqaa keessaa baase malee jechittiin hin baatu isaan irra. Garamitti jijjiirrattiree yeroo sirreessitu? Yeroon sirreessu alagaan diddee dhawwii falmaddooti hin jedhe jarattii tan qayyareeffane maqaasa. Hin taate jarattiitti jijjiirte? Haa ta'u yeroon waan baay'ee nama kaasisa waan hundaafu. Sirba kanaa booda gara fuulduraa maal yaadda? Albamallee hojjechuu fayyaada jettees kanaan dura ji'a tokkoon dura albama immoo eebbisiisuuf yookaan immoo keessummoota illee baay'ee hammattee nama si deeggaran hammattee galmallee kireeffattee guyyaan sun hoga'utti akka cidharraa wayi ta'uuti wantichi. Ergasii asii haamilee maalitiin jirta gara fuulduraa immoo mee asumaanis dhaanfadhu sanatti fufuu barbaadda moo achumatti dhaabdee biraa soqqita? Aartii maali kaayyoo dhiisuu hin danda'ani. Inni na dhiisuu hin danda'u aartiin na dhiisuu hin danda'u. Aartii akkatti dhiisuus hin qabu nan isa jedhee yaadee hin beeku. Ani achuma taa'eyyuu manuma hidhaa keessa iyyuu taa'ee yeroo na dhukkube dhuma dhukkubna yaade beektaa na fuuldura dhufa ittiin fufaadha malee ittiin nan dhaabaa nan kanan godhaa hin jedhee yaadu. Amman gaafa duutti aartuma hojjedhaadhaan yaadni kun. Aartii keessaan bahuudha. Aartiin kan uummataati beekta. Kanaafuu gara fuulduraa nan hojjedha jetta albama na jala xiqqoo akkas ta'e isaanillee irra deebi'een eebbisiisa gara fuulduraa jetta. Eebbaa qabadheen jira ammayyuu sagantaa. Achumatti mata dureen albaaba kiyyaan duraatirree albaaba gimmaashee eebbi mata duree isaa maaloo walii gallaa'edha. Maaloo walii gallaa'edha. Amma immoo mata duree isaatu qayyarame. Xiiqii hin danda'edha mata duree isaa. Xiiqeffattuu waan deesse. Xiiqii hin danda'u. Xiiqii hin danda'edha mata duree isaa. Haarii waan nama goone hin qabdu baay'isee. Dura maal jedhaayyuu? Maaloo walii gallaa'edha dura. Walii galuu hin dandeenye ka. Waldinne miti walii galla jennaani. Walii galla maaloo walii gallaa'edha mata dureen isaa amma immoo xiiqii hin danda'edha. Sirba kanaa booda hojjetame inni sirba Shaggar Finfinnee biyya abbaa kooti kan jedhu kana booda hojjetame. Sirba kana booda hojjetame. Xiqqoo ishirraa jennu? Xiiqii hin danda'u tana. Moo guyyaa naa ga'u? Guyyaan odoogee illee wayyaa jedha. Viidiyoo hojjechuutti jira. Kiliippii waraabsisuutti jira. Guyyaan odoogee jedheeti. Haa ta'u. Kanaafuu biraa dabarru jetta. Kanaafuu gara fuulduraa. Gaafa maskaramii shanii. Gaafa maskaramii shanii ji'a tokko. Bara haaratti jechumatti. Bara haaratti. Achiin nu haa ga'u. Kanaafuu xiiqii hin danda'u
bara haaraa gaafa fulbaana 5 eebbifamaa warri amma sagantaa kana daawwattan narraa nafinaadha jetta. Hundumtuu jaalattooti aartii fi kaadhimamtoonni aartii eenyumtuu deeggartoonni aartii warri ta'an aartii warri jaalatan aartiin of waan ta'eef of warri jaalatan of aartiin jiraatu malee uummanni keenya kun Oromoon kun baay'ee beektaa waa'ee aartii kanaan hin goddaamasi isaaniifis waan isaanis hin dubbatama akkuma dura siin jedhe beektaa amma waan aartii kun waa sadiitu jira weellisaa sadiitu jira beektaa aartistii sadiitu jira nama beekamtii hojjetu jira nama faayidaa hojjetu jira nama uummata hojjetu jira warroota akkasii kanatu jira beektaa warroomta amma aartistii yoo jedhani warroota du'anis maqaa kaasa beektaa warroota jiranis maqaa kaasa keessattuu aartistoota keenya warra baddalaman gootas ta'anii warra lubbuudhaan lafa kanarra hin jirre isaan faatutti waqqafama balaa keenyan amma yeroo nu hojjennu hojii qulqullinaan hojjennu faayidaaf jennee saampila odoon galiin faa eebbisiisna eebba amma akkam ture siitee baay'ee baratame bakka saampila hin galla birrii 15,000 7,000 2,000 saampila galla istiidiyoo laafatti akkasi kaamma artistoonni keenya akkas gochaa jiran warri lafaa dhufani kanaaf wanni jedhu garuu humtuu aartii ofiifis itti dhufan aartiinis itti dhufu wannan isaanii dhaamuu barbaadu warroota akkasiisanii osoo xiqqoo artistoota keenya warra jiran illee hin taane warra du'an kun maqaa keenyan akka maqaan hin dhaamne hin barbaada beektaa amma artistii jedha maqaa laala anis qulqullina irratti haa xiyyeeffannu tokko lammaffaa karaa aartii kana dhufnu namoonni baay'een eebbisiisanii biraa hafanii muuziqaa bira inni eebbisiisu waa butatanii amma waalika baajaajinis rakkasaa baajaajinis bitatanii eebbisiisanii kiliippii osoo irratti hojjetanii kiliippuma tokko irratti hin hojjetin awudiyoodhuma san irratti irree suura hidhanii miiksi godhanii baasan namoota baay'een beeka warroota akkasii kana inuma jira warroota akkasii kana baay'een beeka isaaf garuu ani wanti naan barbaadu osoo aartii maqaa xureessuu baanne namoonni amma namni si gargaaruudha baay'ee kaayyoo qabu duubatti deebi'ee beektaa nama sanuu laale muuziqaa baay'ee na gaafachaa turan muuziqaan kee dura nan tursiiseen muuziqaan kee maaf ture naan jedhanii warri duraan na gargaaraa ture sun maaf ture naan jedhanii na gargaaraa na gaafachaa turanii yeroo dhumaanii gananis xiqqoo duubatti eenyu jedheen isumaaf jechan tursiisee reeba daan turre uummata biraanis ga'ee warri argis arge warri hin arginis yaa waan baay'eellee naafis hin laallamne yoo itti tole ammarri naa laalan hin jedha. Maalirra jira jetteeyyuu? Seenaa intartiimirra jira. Seenaa intarteementirra jira. Maqaa keetiin jira? Tokkummaa Dachaasaa biyya abbaa koo jedhee jira. Biyya abbaa koo? Finfinnee moo biyya abbaa koo? Biyya abbaa koo jedhee jira. Isheen illee shaggar Finfinneen biyya abbaa kootiin hafxanyaan diddeedoo ifalmadhu hojjechee kan odoo hin taane fuulduratti waa qabdi. Biyya abbaa kootii shaggar qe'ee mootii jedhee maalla gootii jedha. Mata dureen yuutuubicharra kan jiru biyya abbaa kootii jedha jechuudha. Mata dureen biyya abbaa kootii. Kanaafuu ati amma xiiqiin danda'u jettee gara fuulduraas xiiqii dhufta. Amma xiiqiin danda'u dhufaaf hin jira. Humna siif haa ta'u ani gaafii koo yeroo qabnu wajjiniin kanuma irrattan xumuraa ati garuu wanti hafuu qabu kan immoo wanti naafee jira jettee yookaan immoo wanti kaasuu barbaaddu xumura irratti gara geerarsaatiin deemuun dura wanti dabaluu barbaaddu jiraate yookaan dhaamsa addaa soo qabatte. Dhaamsi addaan ani qabullee hin jiru. Isinumallee nan galateeffadha guddaan haa galatoomaa isiniin jedha. Atilleen eebbisaanii guddaan haa galatoomii gama kaameraatiin. Kana boggaalan guddaan haa galatoomaa isiniin jedha. Dhaamsi nan qabu kanuma gini uummata Oromoof wanni nan dhaamu barbaadu. Aartiin fi Oromummaa wal ilaallatti. Wal ilaallatti oduu wal bira dhaabbannee baay'ee osoo waliin aartii guddisne keessattuu amma baay'ee artistoota keenya warra gurguddoo warra jiran nan galateeffadhasi gama tokkoon nan galateeffadhasi gama tokkoon waan jechuu barbaadas beekta. Ilaali warroota lafaa dhufaa kana baay'ee gargaarutti duubatti dhan beekta. Warroonni akkasii kun warroonni gurguddaan kun si gargaaruu danda'an jiru giddu galeessa warri ta'an kun si tuffatani. Si tuffatanii baay'ee waan akkasii jira. Isa osoo wal tuffachuu baannee aartii kana walumaan jabeessine. Gadi wal qaqqabuutu jira. Wal qaqqabuutu jira. Wal jabeessine nama wayiin illee maqaa isaanii kaasuun barbaadu. Artistootumaanii
itti na gargaara waan akkanaa kana hojjechuu muuziqaa akkanaa kanaa jedheen itti agarsiiseen ture. Na gargaaruu hin dandeenye. Muuziqaa kana dura immoo saampilan gaggalee nan qaba. Anan albaametti himakee kana. Isaan illee naa sirreessaa hin jedheen naa sirreessuu hin dandeenye. Akkanan duubatti hin deemin isan na jajjabeessaa jira. Ammallee sirba irreechaa waliin hojjechaa jirra. Kanaafuu taankiyuu jettaan. Guddaan haa galatoomi jedhan taaddedha. Hayyee galatoomi har'a kanumaan xumuruu keenya egaa xiiqii jette kan dhufaa jiru kun. Mata dureen albaabichaa albeeba gimmaashaa xiiqeedha. Albeeba gimmaashaa jechuun maal jechuudha garuu? Albeeba gimmaashaa jechuun muuziqaan amma jira miti. Albeeba muluu gaafa jennee. Sirboota baay'ee jira jechuudha achirra. Sirboota meeqa jira amma gimmaashaan jette kanarra 6 moo 5? Sirba 9. Sirba 9 keessaa ani 6 gallakkisuu barbaade. Jaanuu eebbisiisin xiqqoo. Bakkuma tokkotti eebbisiisuuf jaanuu? Jaanuu erguma tokko eebbisiisuufi. Eebbi kunillee yaa'u nu gargaara dhuma malee waanuma akkasiiti. Uummanni nu gargaaras immoo jijjiiranii baay'ee gaafuma sanii booda galateeffachuu barbaade malee. Mata dureen sirba jaanii xiiqidha. Xiiqidha mata dureen sirba. Kanaafuu gaa xiiqidhaan milkooftee immoo akka deebinee gaaf tokko yoo nuti asuma turre ta'ee deebinee kan wal agarru ta'a. Akka cimitu immoo siif hawwina. Bakka jiranitti dhaabbachuun barbaachisu. Namni jiru socho'uudha. Gaariingii keessa galanii taphachuun dirqama waan kaayyeeffatteef waan guddaan siif hawwaanis akka qopheessaa sagantaa kanaatitti. Kaayyoon keenya sagantaa kana yeroo qopheessinu biriij aarti jennee gaafa kaanu artistoota lafaa dhufoos bubbuleeyyis warri lafaa dhufoo bubbuleeyyirraa waan baratanii akka karaa qabatan kaayyoo isaanii akka itti dabarfatanidha fuuldura isaanii akka itti ibsatanidha akkuma kee kana. Kanaafuu deebitee akka wal agarru abdiin qabaanii hin geerrartamoo asumaan xumurra. Geerarsa takkasii geerara. Walirree hin argina. Walirree hin arginan siin jedha yaadatii tana. Geerarsa tokko sii geerara. Qamadii randa qonnee jaldeessi balaa buuse boloqqee laga qonnee qamaleen daboo kuuse. Lammii wal gaarreeffannaan alagaan guyyaa yuuse lammii waliin dubbannaan gubate daaraa kuuse gubate daaraa kuuse. Gaaddisa gaafa hongee dibaabee gaafa qorraa alagaaf karaan barlu injifannoo wal garraa injifannoo wal garraa. Dhukaatuu akka rasaasaa bokkistuu akka kormaa qacalee warri goota eenyu baashii si morma eenyu baashii si morma. Oromoodha. Qacalee warri goota. Oromoodha. Ayyeenuu taate. Bareeda baay'ee onneen kee paashiniin si keessa jiru baay'ee gara fuulduraallee waan gaarii akka waan baay'ee babbareedoo ta'an Oromoof akka hojjettu asuma laallee tilmaamuu ni dandeenya. Ayyaan Oromoo walumaa galatti si gargaarsiisa jenna. Galatoomii waan dhufteef. Guddaa ganaa galatooma ulfaadhaa sinillee baay'ee sin kabajaa. Horaa bulaa deebanaan sinin jedha. Ayyee. Galatoomii yeroo biraa akkuma jenne deebinee kan wal agarru ta'a. Har'aaf kanumaan xumurraa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya weellisaa lafaa dhufaa tokkummaa waliin taasisne isa daawwattan fakkaata. Yeroo biraa keessummaa biraatiin hanga deebinee wal agarrutti har'aaf kanumaan fayyaa ta'a isinin jenna. Galatooma.